Amma sagantaa waraabbii keenya jalqabutti gaaffii kana si gaafadha. Gaaffii kana yoo deebiste badhaasa qabda. Hin deebistu taanaan immoo badhaasa kana siin kennu. Hin taafni? Badhaasni keenya maal ta'a? Maal ta'a? Kuni qarshii 10,000. Yookaan amma fudhattee deemta yookaan iddoo isaatti deebi'a. Kaazinatti deebi'a. So gaaffii ani si gaafadhu gaaffii diraamaa hirkoo siizinii jalqabaati. Gaaffii kana maaliif asi gaafadha? Ati production manager keenya mitiire kaameraa dudduuba jirta. Season 2 immoo kaameraa keessa jirta malee waa'ee diraamaa keenya hunduma isaanii yaadatte dheete yaada. Ammam yaadatta ammam yaadattu kan jedhuuf qormaata. Kanaafuu gaaffii tokkoon si gaafadhuuf qarshii 2,000 si kenna. Yoo sirriitti deebiste 2,000 si kenna. Sirriitti hin deebistoo ta'e immoo hir'isaa 1,000. Baay'een deebistu taanaan 500 akkasitti fudhatta jechuudha. Yoo deebiste gaaffii hundumaa qarshii 10,000 fudhatta. Yoo hin taane immoo qarshichi na wajjiniin gara manaatti deebi'a jechuudha. Walii gala. Walii galleera. Walii galle. Gaaffii tokkoof qarshii 2,000. 2,000 fudhatta. Haa ta'u. Hin naayin abbaa dhibbaadha jettee. Akka shoo warra kaanii abbaa dhibbaan gootooti. Inni shoo warra kaani. Shoon keenya immoo asirraa jalqaba. Gaaffii jalqabaa bira dhaqa. Subscribe goone misa. Subscribe godhaame. Please. Subscribe godhaa. 100 galaame waan haaraadhaan dhufaa jirra. 100 nu galchaame. Please. Oromo. Please. Oromo. Tuqime. Touch. Abbaa dhibbaa ta'e. Okay. Gaaffii jalqabaa. Diraamaa hirkoo siizinii jalqabaa keessa hundumaa isaanii si gaafadhu. Siizinii jalqabaa keessa. Yookaan immoo kutaa tokko amma kutaa 52 jalqaba hojjenne keessa. Kutaawwan san keessaa ani paartii wayii si yaadachiisa. Ati immoo paartii si yaadachiisee irraa kaatee waan hunduma isaa yookaan immoo kutaa san hundumaa nu yaadachiiste 2,000 badhaafamtaa jechuudha. Si galeera. Na galeera gahu na yaala. Yaali. An jalqabaa kutaan nuti keessatti boonye gadda teenye keessatti gaddamee bu'amee akaayin gaddaa nyaatame hulluun gaddaa nyaatame summuun gaddaa nyaatame maal ture nu yaadachiisi. Yaa mana harmee ayyuu keessattidha. Hirkootu abjuudhaan tiyyaan jalaa du'a. Tiyyaan jalaa duutee boo'icha ta'u. Instructoriin fa'aa bu'anii akaayii sanatu nyaatanii maal Obaamaan fa'aas turan. Dhumarratti isheen duutee ani hin taa'u jedheeti of ajjeesuuf yaala. Eenyu? Hirkooti. Deebisaa deemi. Dubbii maal dhibee? Waan ijaaradhu nan yaala. Maal dhibee? Of ajjeesuuf gaafa ni jedhu gaafa dammaqu abjuu keessa jira. Akkuma hirribaa keen biiroo deemee tiyyaa bira tiyyaan hin jirtu. Achii kana yaaladha. So sirriitti deebiseera kan jedhuuf warri nu daawwachaa jiran harka walitti rukutu. Yoo isaan rukuttaa isaa irratti hundaa'etan qarshii dabalaa sirrisaas deemu. Sirriitti deebisee? Please. Namni akkas jedhu jira. Hunda isaanii hin jiran. Kanaafuu deebiin kun qoobsaa waan hin taaneef qarshii 2,000 keessaa 2,000. 1,000. 2,000. Guutuun deebisee? Guutuu miti. Paartiin ati hin kaasne jira. Barbaacha biiroo deemee achi ishee dhabee anuma waan yaadadhu. Isa keessa deebiin qaba. Erga duuta na yaadachiiftaa? Kana dura eessa turte? Obaa! Maal keessi jalaa du'eeti? Xiyyaadha jenne. Maaf garaadha nyaattaa? Waan an jedhee si eebbisu hin qabnu. Dhalli keessiif haguus. Ga'ee argatis. Obama! Oh, kottu na boosisi mee maadhaan fixe? Kan Obama like mana maaliitiin
Waraabana kana kaayiti asuma alanii kaayiti. Obama. Obama. Asii wayitee kana kira qabu. Jira. Bagai. Undi kan jawab sini tadi. Ready. Ya ada. Wan, amma betul tidak mau bagi semua. Mana nak buat orang macam ni? Kabar kan? Kubatur ya, anu nanti. Ma. Yang tu mana doa itu dia orang. Yang tu mana doa. Obama. Obama. Oh. Obama. Orang tu. Dulu. Baka. Gaafinni biraa waa'ee qubii isa hojjenne nu yaadachiisi. Kanaan dhibba tokko badhaafamta. Qubiin akkam ture? Eessatti akka waraabame na yaadadha. Hirkootu qubee sanaatiin ofiisaa fudhachuu barbaade. Qubee sana keessatti maqaa inistiraaktarii, maqaa gaazexeessaa, maqaa gamtaa kan hunda isaanii utuun barreessiin kan isaa qofa barreesse. Gaafa carraan sun bu'u eenyubbaa hirkoof ba'a. Inistiraaktarii an wanta kanatti amanuu meerra deemnee haa ba'uu jedha. Lakki dhiisaa kanumaadha dhiisaa jedha yeroo bira haa ba'uu jedha. Lakki ittiin amanuyyuu miti. Isa itti aanuufis Yeroon hin gahu? isa itti aanuufis abbaan isaa haa baramu jedhama. Lakki yeroo sana baasnannaan dhaga'uu didan. Achi gaafa irra deemanii baasan ammas hirkoo jedha. Sadaffaa baasan hirkoo jedha. Arfaffaa baasan hirkoo jedha. Achi booda hundi isaa soba ta'uu isaa baramee irraa fuudhame. Atam. Isaantu yaadachaa hin jiru. Isaatu Isaantu yaadachaa hin jiru. dhibba shan. Ruubiin deebise. Rukuttaa argaa dhageessu nama tokko. dhibba shan. Kanatti si eebbisa yaali keetiif. Yaaleera dhugaadha. Sirrii too deebiste aanan biraa sirriitti si dabalama. Gabanumaan daawwattoonni keenya immoo akkan sila jedhee kaameraa dudduubatti yeroo nu kofallu isa isaan kana duran argine itti argisiisaadha kan deemnu waan ta'eef kanaaf 500. Irratti garuu yaada maaliin qabaa fooyyessinee bifa dijitaalaatiin goonee gara dhaabbataattis PLCtti ol guddisnee bifa boordiin bulu goonee boordii persentii 15 kunnee maaneejmentiidhaaf persentii 15 jallinaan utuun taane fageessanii ma yaaduun iyyuu sadarkaa kana ga'uun kenna. Maali gamtaa isa taanu siinan gochuuf ture. Diraamaa keenya keessatti kutaan jaarsummaa xiyyaatti baanee maal qaba ture? Daqiiqaa tokko. Qoshitti yaadu? Daqiiqaa tokko. Tu yaaduu hin dandeessa? Jaarsummaa siizintuudha moo? Season 1 keessatti jaarsummaadhaaf xiyyaaf hirkoo walitti raarsuudhaaf inistiraaktarii faan jaarsummaa wayii deemanii turan. Abuukeeti. Obaamaadha, hirkoodha, Obaamaa, gamtaa. Gaafa nu waraabnu eessa ol taatii? Waan baay'ee yeroo sana waa'ee kontentii himne kana yaachisu. Nyaata ajajuu deemtaa? Waa'ee nyaataadha, waa'ee piroodakshinii jirudha. Kana iyyaaradhu. Iyyaaradhu. Yaal yeroo maa gochuu hin danda'u. yaal yeroo carraasa ni kennu nama keessatiif. Nume. Oki deeqan qabamaa raay. Asii daadhiistaa biree. Maali kumaara raay. Kumar.
Kun nu argitu reefa haaraan fixaatiin jira mani gaaffii lama duwwaa si gaafadha kana booda yeroo nu jalaa deemaa jira waan ta'eef gaaffii lama duwwaa si gaafadha. Kanaafuu sirriitti deebisaan jirtu ati immoo. Argee dhabuu ta'aa jira wanta kun. Sirriitti deebisaan jirtu. Deebisaa faana natti mishee kan. Ilim. Kana gochuuf yaadaa jira nama ofirratti jijjiirama fiduuf. Ana nan jedhu maal kootu instructor fakkaata? Funyaan kootu instructor fakkaata? Moo umurii kootiin ala dhadhee gamtaa fi instructor gidduu na dhaabdee achiin na dhaabdee jaarsa ta'ee dhaqa. Waan umurii kee malee hin hojjettu? Hin hojjedhu waan umurii koo hin hojjedhu. Maaliif gad deebitee handaaqqoo attaree mandara keessa? Umurii kootu na ayyama isa. Hiriyaa handaaqqoo ta'e? Instructor eebbaan jalqabnu miti ree. Bakka eebbumaan jalqabnu miti ree instructor. Hayyee gurraacha. Ishii booddee. Kati godha. Kataa'u. Jallatiin as Hayyee waaqa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa booranaa baarentu kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Nagaan nu bulchi. Nagaan nu bulchi. Nagaan nu bulchi. Nagaan nu oolchite taa nagaan nu bulchi. Nagaan nu bulchi. Dhimma jara kana hin gubanne nus hin rakkanne isaan wal lolanii nus gidduutti rakkanne anis nan rakkadhe araara gidduutti buusu. Garaa dhagaa ta'e laphee dhagaa ta'e kana caccabsi. Cabsi waaqi. Daaki mee burruusaa keetiin laphee dhagaa ta'e. Daaki. Egaa alatti itti fufa. Anamma beeku jalaa qabee kana nani wallaalee waaqni hin taatu. Hojii dhiibnee jireenya dhiibnee gubachuu qabnaa dhuguma. Akkasuma baay'ee qabnaati. Lapheen kee burruusa rabba cabsananii dhugumaa cabsu rabbi. Laphee burruusa kana dhagaadhaan rabbi burruusa sana cabsu. Baay'ee rakkoon keessa jijjaarama. Baay'ee gaariidha. Gurra nuti asii lafa godhu. Taasaan jedhu. Adumu. Isaan booddee instructor kaasaa. Instructor jedhe. Bakka. Gaaffiin itti aanu mana barumsaa keessatti okkorri ka'ee dhaadanuun instructorri mana barumsaatti hin hari'amu jedhu dhagaame kutaa sana sirriitti nu yaadachiise. Kanaan baay'een fudhatu isaanan. Yaadadha amma ta'e. Barsiisaa lammiitu instructora waliin wal dubbatanii haasaa isaanii gidduutti hin dadhabee jecha jedhu dubbatan instructorri. Dadhabeera maal jedhee waa'ee umurii isaanii waa'ee haasaanii erga darbaniiti barsiisaa lammii hirkoofaa gamtaafaa argee oduu sobaa irratti odeessisiise. Instructorri ari'amaa jira. Mana barumsaarraa ari'ameera. Kana booda as keessatti hin argamu. Mana barumsaattis ari'ee jedhee irratti kaasanii hirkoofaa gamtaafaa immoo barattoonni walii galanii instructorriin ari'amuu qabu jedhanii dhaadannoo ba'an. Instructorriin ari'amuu qabu. Inni qaroo keenyadha maaloodha jechaa turanii achi dhumarratti eenyutu dhufa instructoriin itti dhufa maaldha yoomin ari'amanii jedha kun isa tokkos jedhe lammii tokkos jedhe maara lammeena sila akkas naan hin jenneetii jedha kun misunderstanding isaan gidduutti uumamee tura. Instructor isaan ari'e. Dabali. Guutuun deebisne? Atu amma ta'e kanaafuu xiqquma irraa dhisna qaba. Rubirru? Guutuun hin jiru namni guutuun hin jiru waaqa malee. Ready action. Egaa guyyaarraa beektu hunda keessan guyyaa seena qabeessa. Guyyaa nuun itti biyya kana keessatti seenaa hojjennudha. Maaliifi barsiisaa malee jiraachuu dandeenyaa nu? Dhimmi barsiisaa dhimma keenya miti? Dhimma keenya dhimma hunda keenyaati. Kanaaf tokkoon keessan jireenya keessan irratti barsiisaan dhiibbaa qaba. Qabu? Qaba.
amma wanti barsiisaa irra ga'e kun immoo eenyu irra ga'e? Ana irra ga'e? Ijoollee keenya irra geenye? Haadha manaa keenya irra geenye? Aadachuu qabnu? Sirreessuu qabna. Isa kanaaf jecha sagalee keenya qaama dhimmi isaan ilaallatu hin geessisna. Hamma addunyaatti darbineen deemna. Aadama keenya dhageessifna. Karaa seera qabeessa ta'een okkora kana hin geggeessinu. Itti walii gala. Miira keessa galuu qabna. Kana caalaatti fidinuu qabna. Tole barsiisaa. Kun tabe. Tole. Making kick and action. Inni kun hunda keenya ni ilaallata moo hin ilaallatu? Barsiisaan lafee dugdaa keenya moo miti? Kan keenya. Lafee dugdaa keenya. Hin dhageessisna. Amma qaama dhimmi isaa ilaallatu hin deemna. Dhaadannoo kana hin dhageessisna. Dhugaa. Karaa nagaa ta'een okkora kana itti fufu. Duubatti deebi'u. Hin deebi'u. Kanaafi Intane, ini saya silapidi. Apa? Saya garam. Isa tira. Yuman. Baby, isa. Baby, isa. Action. kanaaf okkora kana karaa nagaa ta'een hin geggeessina sagaleen keenya amma qaama dhimmi isaa ilaallatutti hin deemna barsiisaan lafee dugdaa keenya moo miti lafee dugdaa keenya eeyyee Ilame, kana caalaa miira keessa galuu qabdu. Barsiisaan lafee dugdaa keenya. Jalaatti jirtu haati kuni. Begi, wah, lamaanu. hunda keenyaaf barsiisaan lafee dugdaa keenya miti Lafee dugdaa keenya. Ilame, miira keessa galame maali? Ilame, barsiisaan lafee dugdaa keenya. Qilxuutu kufe. Qilxuun immoo nurratti kufe. Warratti kufe. Abbaan biyyaa barsiisaadha. abbaan biyyaa barsiisaadha Abbaan biyyaa garuu barsiisaadha. abbaan biyyaa garuu barsiisa Barsiisaadha malee. Maali? Action. Irra deebi. Kiyya gilifaa'e. Yoo jedhe. Ilaalanda. Daawwitaa intalatti gadi ati dubbisii gadi Bakka. abbaan bakka fiidis Kiyya gilifaa'e. Kiyya gilifaa'e. akkasuma nu jedhu angoo gilifaadhaan Sabojjee moo? Saboora kolfaadha. Gaafatti jiran kiyya gilifaa'e gara afaan gosanaa kenneedha. Dhumaara gaaffii kiyya. Gaaffii dhumaa. Gaaffii dhumaa. Naga. Gaaffii dhumaa. Naga. Naga. Na yaaladha yoo dhabees kun nagaa naan. Ogaan immoo gaaffii na gaafadhuuti sana deebisaa deebi'e. Gaaffii dhumaan ta'u du'a tarrafaa. Amma ta'e na yaaladha kana. Gurbaa inistiraaktar tarrafaan eessuma ta'uuf tokkotu dhufee hirkoodhaan argate eessumni kiyya duuf jedha. Dooktarii torban tokko boodan duuta waan jedhaniiruuf ati sirna awwaalcha isaanii irratti seenaa isaanii akka haasoftu. Maaliif hirkoonis yeroo sana kitaaba waan barreessee jiruuf isa kanaaf seenaa isaa nu barreessi jedhanii hirkooni eenyummaa isaa gamtaatti marisa. Gamtaan immoo waan jal'aa waan negatiifi waan yaaduudhaa fi waan negatiifa barreessisiisi. Isa barreessan kana immoo akka inistiraaktar mootummaan akka ilaaluudhaaf isaaf dubbisan. So waan negatiifa barreessanii inistiraaktar mootummaa bira dhaqan inistituu bira jechuudha. Inistituuf gaafa dubbisanii waan negatiivaa waan hamaadha wantani kanaan dura isaan goones hundumasaa ittiin jedhanii dubbisanii fi inistiraaktar nama du'eedhaaf wanti hamaan hin barraa'u maal jedhanii isaan gaggeessan itti fufa. Saa yeroo kee fayyadamu? So erga gaggeessanii Fidi isa sila. Fidi. erga isa gaggeessanii gaafa gurbaa sana bira ga'anii gurbaa sana akkamii anitti qophaa'eera gaafa jedhu dhukkooni eessumni kiyya hunduu kan waaqni jedhettaa Kan dooktarii jedhan ta'u. kan dooktarii jedhan ta'u. Thank you. Kanaaf okay gaariidha waan jettu waan ta'eef sigaa. Asxooka kanatti iyyatamee kan barreessite mootummaan bajatamee kasii gadhiisa. Gaafachaan jira amma kutaa magaalaa kan dhugaa jedhe.
Instructor, sembar mana tu ni? Yoga. Gede ni sama. Dhaloota isaarraa eegalee hamaa kan ture obbo Tarrafaan gufuu milkaa'ina dhalootaa Gaamaadha. summii namoota kaayyoo qabanii Saanaa kaaqaa. akkasumas raacitii diigduu tokkummaa Baara boka. Irraabe maal godhu kaasa? Baara bediisa. Egaa ta'e kee. Kuushan. Kuushan ta'u. So gaarraaf gaaffii kana sattaan irratti ammas wantoota biraa yaadattuu ta'e sirriitti baraafamtu. Yoon sin taane garuu nama biraatti carraa nama biraatiif kenna marsaa taa'u irratti siif sirriitti qophaa'a. Karaa kana fakkaata daawwattoonni keenyas immoo kaameeraa duubatti turtiin keenya maal akka fakkaatee taatowwanis akkamitti akka kolfan daawwatan jedhee namanaa isaarraatiif. Thank you. Gara hojii. Kooti si qofa tarkanaa rukuchaa wali gootu.